Yuunivarsiitiin Haraambee barattoota barnoota leenjiif teeknikaa fi ogummaa digrii jalqabaa fi digrii lammaffaan barsiisaa ture 2984 yoo eebbisu kan baranaa marsaa 21ffaadhaaf. Abbaan qabeenyaa fi hoogganaan Haraambee Biizines Group obbo Fayyisaa Araarsaa barnoota qulqullina qabu kennuuf sirna barnootaa dijitaalessaa jiraachuun cinatti yuunivarsiitiiwwan bebbeekamoo addunyaa kanarra jiran waliin qindoominaan hojjechaa jirra jedhan. Haraambee Yuunivarsiitiin ፕሬዝዳንታችን እንደገለጹት ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር ያለውን ግንኙነት በማጠናከር ከኢንዶኔዥያ፣ ከኢጣሊያ፣ ከካናዳ፣ ከህንድ፣ ከራሺያ የጀመራቸውን የትብብር ስምምነቶች በስራ ላይ ያዋለ ሲሆን ለተማሪዎቻችን ለሀገራችን ህብረተሰብ ከፍተኛ ለውጥ የሚያመጣ ትግል ስለሆነ በዚህ ውስጥ ብዙዎች ተጠቃሚ ይሆናሉ። ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲቻ ዶክተር ሀብታሙ ተካሞ Yuunivarsiitiin Haraambee sirna barnoota mootummaan diriirseen walgeettii barnootaa mirkaneessuuf hojjetaa turuu himan. የከፍተኛ ትምህርት ተደራሽነትን ለማስፋፋት ዩኒቨርሲቲው በበየነ መረብ ትምህርት ወይም ኦንላይን ለርኒንግ በአገሪቱ ካሉት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በቅድመ እውቅና አግኝቶ በማስተማር ይኸው ዛሬ እንደ አገሪቱ ለሁለተኛ ጊዜ በበየነ መረብ አስተምሮ በቢዝነስ ማኔጅመንት አድሚኒስትሬሽን እያስመረቀ ነው። Haraambee University በሀገራችን በበየነ መረብ ትምህርት በመስጠት አሪያ የሆነ ከፍተኛ ልምድ ያካበተ ተቋም መሆን የቻለ ነው። ዛሬ በአዳማ፣ በሆለታ፣ በአዋሽ ሉሲ፣ በአቦምሳ፣ በሜክሲኮና ሲኤምኤስ ካምፓሶቻችን ትምህርታችሁን ስትከታተሉ ቆይታችሁ በድህረ ምረቃ 304 በዲግሪ 1035 በቴክኒክና ሙያ 1645 በድምሩ 2984 ተማሪዎችን ያስመርቃል። Hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Galaanaa Walla Mikaa'el dhaabbileen barnootaa dhuunfaa hawaasa beekumsaan badhaadhe uumuu keessatti gahee olaanaa bahaa jiru jedhan. Kan akka keessanis kan isiniin gadiis daa'imarraa kaasee gara miliyoona 12 nama gahuutu mana barumsaa keessa jira. Nama kana hunda daa'imman kan hunda keessummeessuudhaaf instituushinii yookiin dhaabbilee barnootaa gara 31tu jira beekaa. Baay'inni barattoota keenyaa biyya 96 caala. Kanumti Oromiyaa qofti. Addunyaarra biyya jedhamanii alaabaa qabatanii kan jiran biyya 96 ol. So kana hunda kophaan dandeenyu kan akka Haraambee kun abbaan qabeenyaa adda addaa manneen barumsaa sadarkaa tokkoffaa keejii sadarkaa lammaffaa ijaaruudhaan nurraa ba'aa buusaa jiru. Kanaaf isaanis galateeffachuun barbaada. Barattoonni eebbifamanis cimanii hojjechuu qofaan milkiin argama jedhan. Jalqaba irratti barsiisota sirriitti follow gochuudha. Waan isaan barsan sirriitti hordofu. Itti aansuudhaan immoo yeroon irra jirru kan teekinooloojii waan ta'eef riferensiiwwan garaagaraa fayyadamu kan akka YouTube Google irratti search gochuudhaan wantoota garaagaraa fayyadamuudhaan akkasittan baradheetiin hin fide. ዋናው ነገር ትጋት ነው፣ ልፋት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እግዚአብሔር ይጨመርበት። ሁሉም ነገር እሱ ሲፈቅድ ነው የሚሆነው። ለዛ መጀመሪያ አንድ ሰው እግዚአብሔርም እንዲረዳው ራሱ ተነሳሽነት ሊኖረው ይገባልና መትጋት መቻል አለበት። ታንቶ ኮጭሜ ረኮ ጅሩሰን የሮዳን ኦዶ አርከቲን ከኒቲን ጭሜ በረቴ ኦፍ ሞቴ በያፍሌ ማቲፈፍሌ waan bu'aa tokko fiduufillee waan gaarii godhuu qaba. Namni waan tokko hojjechuuf nan danda'ee ka'uu qaba. Egaa wanta tokko keessa galan immoo jabaatanii cimanii sirriitti waan itti dhufanii fi maaliif akka dhufan egaa adda baafatanii booda waan jalqaban san jabaatanii fiixaan baafachuu qabaadha. Namni hunduyyuu jabaatee dandeettii fi humna qabutti fayyadamee barumsa ofiitti dabalatee jajjabaatee hojjechuu fi galma boruuf immoo gahuu qabnu sanitti karoorfatee yoo hojjete bakka gahuudha malu gahuun danda'a waan ta'eef keessattuu dardargeessi ammarra jiru kun kaayoo fi galma qabaachuu qabna waan ta'eef kanarra dhaabatee yoo hojjete yoo barate boru biyyaafis haa ta'u dhuunfaa ofiitiifis bakka gahuudha malu ni gahaa jedhee yaada. Namni barate hundu hojjetaa mootummaa yookaan ta'uu hin qabu. Bakkee jirutti mootummaanis haala tarsiimoo diriirsee jira. Sarratti hojii uumuudhaan gurmaa'ee bakka namoonni gurguddoonni ga'an waa xiqqaarraa kaanii waa guddaa hojjechuun akka danda'amu barnoota baranne kanarra waa baay'ee baranneerra.
Kanaafis immoo dhalataan duubaan dhufus kan baratus hojii mataa isaa uumee dhaloota borii dhufus teknooloojii wajjin wal qabachiisee haala gaariitiin hojjechuun gaariidhaan jedha.